Waa'ee waldaa kana maal jedhu, waa'ee nama waaqayyoo maal jedhu. Waa'ee raajii dubbachuun danda'u maaliif namni tokko qobaasaa sa'aatii amma kana dhaabatee saba amma kana tajaajiluun hin ulfaata. Soora foon keenyaaf dadhabanii utuu nun nuffin amala nama hundumaanuu danda'anii yaada keenya danda'anii kallattii hundumaan nuuf dhaabatanii kan hafuuraas kan foonis waaqayyootu waan tokko nutti hin hir'isin lafa kanarratti nu gargaaree moo'ichaan akka nuyi gallu godheera. Raajii minteesii halkaniif guyyaa ituun jedhin nu gidduu dhaabbatanii akkasitti nu tajaajiluu isaanii baay'ee humna kootii ol gararraan dinqisiifadhe. Ani nama guddaadhaa gadi hin jedhu utuu hin jedhin miilla dhiqanii nu kabajanii iddoo nuuf kennanii natti dhaga'ame. Namoota hamma kana baay'atanii maaloodha rakkinni kee jechuudhaan maal irratti siif kadhadhu maal si gargaaru jechuudhaanii yaada keenya nurkaa fuudhanii Waaqayyo gooftaan bara baraan isaan eebbisuun jedha. Hojiin lafa kanarratti hojjetamu akkani mana taa'ee TVdhaan ilaalu utuu hin taane waan dinqiin argean akkasittiin hin yaadne gaafan mana taa'ee yaadu garuu gaafan dhufee ilaalu wantichi isaa oli akka TVdhaan ilaallu oli. Kabaja guddaadhaanii simannaa guddaadhaanii jaalala guddaa nutti agarsiisanii amantooti waldaa kanaa tajaajiltooti waldaa kanaa baay'ee nu wajjin dadhabanii Waaqayyo gooftaan bara isaanii jireenya isaanii eebbisuun jedha. Kadhatas iddoo baay'ee argineerra garuu anatti addanatti ta'e simannaan tajaajilli nuuf godhame ilaalchi nuuf godhame waan addaadha. Waaqayyo lafa kana mana kana saba mana kana keessa jiru eebbisuun jedha. Kanaaf namoonni biyya alaa jirtanis namoonni biyya keessa jirtanis carraa kanatti ituun isin hin darbin kottaatii itti fayyadamaa jechuun barbaada. Lafa kana yoo dhufan foonittis hafuurattis eebbifamanii galuun. Dhukkubii guddaan hin jiru, gaaffii guddaan hin jiru. Fuula Waaqayyoo duratti isaa qabatamaadhaan baqu, isaa qabatamaadhaan dhalootarraa deemu ija keenyaan argine waan ta'eef affeerraa isinii gochuu barbaanna jechuudha. Namoonni miidiyaa kana fageenya irra teessanii hordoftan achis taa'amanaa yeroo namni Waaqayyoo karaa miidiyaa isiniif kadhatan hin fayyitu. Iddoo kana immoo yoo dhuftan caalmaatti hojii Waaqayyoo miidiyaa dudduuba miidiyaatti ba'uu hin dandeenye baay'ee isa dudduubatti ceefu baay'ee isaa hin argitu. Amma dandeenyu amma Waaqayyo nu gargaare raajii kana bira mana kana bira yoo dhaabbanne bu'aa keenyaadha, fayyina keenyaadha, eebba keenyaadha utuu of hin qusatin mana yaalaattu meeqaaf meeqa baamna. Siilkiin tiifi aanduuf gaadirraa banaadha. Yeroo hundumaa yoo daawwaltan argachuu dandeessu. Bukkee dhaabadhaa. Nama mul'ata qabu, nama ayyaana qabu, nama Waaqayyo gabbuu wajjiniin deemaa jiru kan. Akkuma kaleessa dheengadda kakumuufaa keessatti Museen harka isaa qabanii utubaa deemaa turan. Kottaa obboleessa keenya tumsaan jedhaan. Waaqayyo lafa kan mana kana raajii kan Waaqayyo isaan eebbisuun jedha. Edda gaafa dhufneeti utuu hin dadhabin utuu namni tokko dabaree harkaan fuudhin al tokko nan nuffe utuu hin jedhin dhaabatanii nu tajaajilaniiru. Waaqayyo mana isaanii jireenya isaanii bara isaanii dhala isaanii eebbisuun jedhaan. Mana keessanis teessanii kan nu daawwachaa jirtan irra deebi'ee filannoo keessa waan nu godhattaniif guddaa Waaqayyo isin kabaju isiniin jechuun jaalladha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Egaa kabajamtoota daawwattoota TV Anduuf Gaad qophiin keenya galateeffannaa kadhata marsaa 34ffaa ammallee itti fufeeti kan inni jiru. Egaa Waaqayyo sanu gargaare galateeffachuu irratti kan nuun argamnu. Yeroo kana immoo tarii dhalooti kun biyyoota garagaraati Waaqayyoon kadhachuudhaaf Waaqayyoon barbaaddachuudhaaf gara waldaa kanaa dhufaniiru. Egaa gaafa 12 haga 14tti waldaa kana keessatti yeroo ajaa'ibsiisaa yeroo kadhannaa bal'aadha kan ture. Kanaaf namooti kun immoo tarii waa'ee waldaa kanaa maal jedhu waa'ee nama Waaqayyoo maal jedhu kan jedhutti yeroo itti darbinu ta'a jechuudha. Mana keessanis teessanii kan nu daawwachaa jirtan irra deebi'ee filannoo keessa waan nu godhattaniif guddaa Waaqayyo isin kabaju isiniin jechuun jaalladha. Yaada amantootaa daawwannee walitti deebinaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Tolee obbolooti koo irra deebi'ee baga Waaqayyo isin gargaare baga milkooftan isiniin jechuun jaalladha. Tarii isinillee guyyoota sadan kana waldaa kana keessatti bifa dinqisiisaadhaan tajaajilamaa turtanii nama Waaqayyoorraa. Mee guyyoota sadan kana keessatti waan dinqisiifattan waan isinitti tole maqaa keessaniif magaalaarraa dhuftan caqasuudhaan yaada nuu laachuu dandeessu itti fufaa. Maqaan koo Daagin Kabbadeen jedhama. Duraan dursee waa'ee dubbachuu barbaadu. Waa'ee nama Waaqayyooti waa'ee iddoo kanaa Waaqayyoon galateeffachuu barbaada. Waldootan kanaan dura deddeebi'ee waaqeffachaa turerraa addaatti waan hin arge adda waan natti ta'eef sana jechuun sirriidhumatti jireenya turre mul'ata. Waa'ee kanaatti Waaqayyoon guddaa galateeffachuu barbaada. Ittaansuudhaani namni kamiyyuu yeroo waan tokko naannoo isaatiitti argitu utuu salphisu ta'e nu nama fageenyarraa kan dhufne gargaaramne TV marraa argineeti akka waan addaa tokko waan nama gargaaruu danda'u waan lubbuu namatti horuu danda'u
hamilee namatti toruu danda'u akka inni keessa wanta argineef yeroo keenya ilaallee karaa dheeraa amma kana ga'u gargaaramnee oofne warri naannoo kana carroomaadha otoo carraa kanatti gargaaramanii isa jedhu yaada qaba. Hamma argine keessatti wantootuma gurguddoo argine innis immoo maalidha namoota amma kana baay'atu saba amma kana baay'atu tartiiba qabsiisanii keessumsiisuu waan salphaafne namoota addanaa of kennanii nu tajaajilanii guddaa galateeffachuu barbaada. Waa'ee raajii dubbachuu hin danda'u maaliif namni tokko qobaasaa sa'aatii amma kana dhaabatee saba amma kana tajaajiluun hin ulfaata. Garuu akka hin ulfaanne kan godhis immoo akka booddee jiru nan beeka. Waaqayyumatti gargaaree hafuura isaatiin addanaan jedhee yaada. Ammas ayyaana kana caalu waaqayyoo dabaluuf jedhee yaada. Egaa kan itti dabalee dubbachuu barbaadu dhimma itti ba'aa naannoo kana warri jirtan fagoo warri jirtan warri bakkeellee jirtanii foddaadhuma televizyiinii kanaa dhimma baatanii wantoota gurguddaa gargaaramuu akkas hin dandeessanii abdiin qabaa jechuudha. Nuun baay'ee fayyadamneerra. Fayyadamuu keenya maalirraa mannaa nuun namoota amantii wanta taaneef kaleessuma gaafa nu kadhatamee jammaree furachuu keenya nu harka ga'uu isaa beekna malee isa sichitiitti gana abdannuutu hin taane nu harka ga'eera furanneerra. Namni furate immoo hin gammada, namni furate immoo itti gargaarama, namni furate immoo hin guddata. Kanaatiif isinis akkuma kana kottaati itti gargaaramaa furadhaa harka harkatti wanta ta'eef. Waaqayyo bara keessan eebbisu ulfaadhaa. Maqaan koo Qannoo Immiruun jedhama. Kana irraa dhufee Wallagga Lixaa Gullisoo irraati kan iddoo kanatti argamne fayyina Waaqayyoo lafa kanarratti godhu karaatii fi aandoof gaaddii ilaallee dinqii gurguddaa Waaqayyoo lafa kanarratti hojjetu argine gara lafa kanaa dhufne haa ta'uyyuu malee hamma dhufnetti namoonni amma lafa kanarratti baay'atan kun hundumtuu hammi dhufe kun fayyina Waaqayyoo argee dhufe akka itti galee utuu hin ta'in lafa kanarratti Waaqayyoo nama hundumaarraa hidhaa hiikee nama hundumaatiif gaaffii isaa deebisee seenaa jireenya isaati jijjiiree akka Waaqayyo haaressee argineerra dinqii gurguddaa Waaqayyo lafa kanarratti hojjete. Kanaaf ammas warri TV kana ilaalan bakkeerra kan jiran gara gooftaa kan hin dhumne lafa kanarratti argamanii akka isaan Waaqayyo waaqessan akka isaan lafa kanarratti argamanii Waaqayyo waammatan jedha. Ittuma dabalataan raajii keenya lafa kanarra dhaabbatanii kaleessa guyyaa guutuu utuu nan beelee hin jedhin utuu nan dadhabe hin jedhin qofaa isaanii lafa kanarra dhaabbatanii hojii gurguddaa Waaqayyo karaa isaanii goree nuuf hojjetaa oolee mee kanaaf amantoonni lafa kanarra jirtan al tokko harka keessa walitti buusaa gooftaa galateeffadha. Kanaafi kanuma duukaallee namoonni lafa kanarraa soora foon keenyaaf dadhabanii utuu nun nuffin amala nama hundumaa nu danda'anii yaada keenya danda'anii kallattii hundumaan nuuf dhaabatanii kan hafuuraas kan foonis Waaqayyootu waan tokko nutti hin hir'isin lafa kanarratti nu gargaaree moo'ichaan akka nuyi gallu godheera. Dabalataan ammas Waaqayyoon galateeffadha. Maqaan koo Zalaalem Solomoonin jedhama. Magaalaa Dambidolloo irraan dhufe. Duraan dursee Waaqayyo akka kanatti saba kana gidduutti fayyaaf nagaa godhee konkolaataa nu ittiin dhufnu keessatti nu gargaaree asitti nu fide Waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Itti dabaluunis immoo hojiin lafa kanarratti hojjetamu akkani mana taa'ee TVdhaan ilaalu utuu hin taane waan dinqiin argean akkasittiin hin yaadne gaafan mana taa'ee yaadu akkasumatti hin fakkaanne. Garuu gaafan dhufee ilaalu wantichi isaa oli akka TVdhaan ilaallu oli. Kanaaf baay'ee itti gammadeera. Baay'ee Waaqayyoon itti galateeffadhasi. Baay'ee Waaqayyoon itti nu galateeffachiisas hojiin asitti ta'u dinqiin asitti ta'u jechuudha. Kanaaf namoonni biyya alaa jirtanis namoonni biyya keessa jirtanis carraa kanatti ituun isin hin darbin kottaati itti fayyadamaa jechuun barbaada. Ani ituun hin dhufinii marsaa 34 ga'uu koon baay'ee ofitti gaabbi'an. Raajii minteesii halkaniif guyyaa ituun jedhin nu gidduu dhaabbatanii akkasitti nu tajaajiluu isaanii baay'ee humna kootii ol gararraan dinqisiifadhe. Waaqayyo isaan eebbisuu, Waaqayyo jabeessee isaan dhaabu jechuun hin barbaada. Kanaaf waa'ee sagantaa asitti ta'u hundumaaf Waaqayyoon galateeffadhaa, Waaqayyoon galateeffannaan jedha. Ani maqaan koo Beekumaa Jabeessaan jedhama. Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo irraati. Waan hundumaa dura Waaqayyo isa ayyaana hammana ga'uu fi nama Waaqayyo nama guddaa Waaqayyo magaalaa kana keessaa kaaseef Waaqayyoon guddiseen galateeffadhaa. Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Kabaja guddaadhaanii simannaa guddaadhaanii jaalala guddaa nutti agarsiisanii amantooti waldaa kanaa tajaajiltooti waldaa kanaa baay'ee nu wajjin dadhabanii
waaqayyo gooftaan bara isaanii jireenya isaanii haa eebbisuun jedha. Hojii waaqayyoo lafa kanarratti hojjetu hojii salphaa miti. Iddoo kana kan dhufne nuyi waan addaa argine keessumatti jechuudha. Guyyaa kaleessaa ganamaa hamma galgalaatti somsalootiidhaanii namoota hamma kana baay'atanii maaloodha rakkinni kee jechuudhaan maal irratti siif kadhadhu maal si gargaaru jechuudhaanii yaada keenya nurkaa fuudhanii fuula waaqayyotti nuuf dhiyeessanii waaqayyo gooftaan bara baraan isaan eebbisuun jedha. Mee waaqayyo isin haa eebbisu jedhaanii. Maaliifi namni tokkittiin ganama hamma galgalaatti akkas dhaabbachuun nama dadhabsiisa akka foonitti gaafa yaannu garuu isaan utuu nan dadhabee nan nufetuun jedhini namoota hamma kana gargaaranii ani kan jechuu barbaadu jechuudha. Namoonni magaalaa kanaas taatanii namoonni biyya garaagaraa jirtanii akkasuma foddaa TVtiin biyya alaas biyya keessaas kan jirtanii manuma keessan teessanii harki waaqayyoo karaa foddaa TVtiin isin gargaaruu hin danda'a. Itti dabaluudhaan immoo ammatu dhuftanii immoo iddoo kanatti wanta waaqayyo hojjetu utuu dhuftanii ilaaltanii gaariidha jedhee yaadaan. Nuyi akkaataa nuyi itti achi ilaallee fi akkaataa nuyi dhumne addanatti qabatamaatti immoo ija keenyaan ilaalle garaagara. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Itti dabaluudhaan ammas immoo hojii waaqayyoo nama tokko duwwaadhaan hin hojjetamu yookaan isaan duwwaadhaan hin hojjetamu yookaas immoo hojjetoota waldaa kanaa duwwaadhaan hin hojjetamu. Iddoo mateenyu teenyee qabeenya keenyaan yaadaan wantoota garaagaraatiin deeggarsa garaagaraa yoo goone itti fufsiisuu dandeenya. Sabni waaqayyoo biyya alaas biyya keessaas jirtanii yoo qabeenya keessaniin bukkee dhaabbattan itti fufsiisuu dandeenya jedheetan yaada koo kennaa. Waaqayyo gooftaan bara keessan jireenya keessan eebbisuu ulfaadha. Eebbifamaa ulfaadha. Sagantaa gidduu kana ta'a turerraa akka nama tokkootti tajaajila iddoo kana ta'urraa hirmaadheera. Baay'ee sitti eebbifameera. Manni koo sitti eebbifameera. Obboloonni carraa argatanii iddoo kanatti nu waliin argamanis baay'een isaanii akka isaan eebbifaman akka harki waaqayyoo isaan gargaare. Dhaamsaan yookaan miidiyaa irraa toon ta'in qabatamaadhaan ija kootiin argeera. Anis akka nama tokkootti mi'eeffataa iddoo kanaati jechuudha. Marsaa 23ffaa dhufeera. Qabatamaadhaan waan lubbuu qabu waaqayyoo anaaf mana kootiif godhee argeera. Isaafis dhuga baatuudha. Walumaa galasaa hojii iddoo kanatti hojjetamaa jiruuf nama waaqayyoo raajii guddaa waaqayyo biyya kanaaf addunyaa kanaaf kaasee eebba godhee nuu kenne tajaajiltoota mana kana keessa dhaabbatanii zarfii hundumaa irratti saba waaqayyoo ol jedhanii gad jedhanii tajaajilan waaqayyo isaan eebbisu harki waaqayyoo inni guddaan ayyaana isaa dachaa isaaniif dabaluun jedha. Kanatti aansuudhaan sagantaa marsaa kanaa wajjii wal qabatee jalqabarraa kaasee akkaataan simannaa iddoo kana jiru barsiisa gooftaan keenya Yesuus yeroo biyya lafaa irra deddeebi'aa ture. Sagantaa bareedaa tajaajilli maa inni ka'umsisaa gadi of deebisuudha jechuudha. Gadi of deebisanii yeroo isaan gadi jedhanii saba kana nama amma kana xiqqaa guddaa ijoollee nama dadhabaa otoo hin jedhini nama hundumaaf yeroo isaan miilla miiccan sagantaa baay'een ajaa'ibsiifadhuuf jaalladhu. Sagantaa namni baay'een achitti wanta fidee dhufillee irraanfatee ba'u sagantaa bareedaadha. Hojii qabatamaa dhaloota irrattis argaa jiru baay'ee isaa argineerra ofirrattis argineerra. Dhugumaan qubii waaqayyoo hojii hojjetaa jira. Dhugumaan waaqayyoo nama waamee raajii biyyaaf kaase kana duukaa hojii qabatamaaf sirrii irra jira. Jabaadhaa. Nutis akka nama tokkootti isin bukkee jirra. Sabni keenya keessaaf ala taa'ee miidiyaa kana hordofus TV kana bira dhaabbachuun nama waaqayyoo kadhannaadhaan deeggaruun faayinaansii qabuun deeggaruun hojii iddoo kanatti geggeeffamu hunduma isaa bira dhaabbatee deeggaruun yaadaan tumsuun qabeenya isaan tumsuun kadhannaa godhuuf keessatti TV'n kun akka inni itti fufee lubbuu qabaatee akkuma umurii jalqabeerraa kaasee amma yoonaatti dhufee harka waaqayyootiin gargaaramee akka inni itti fufuuf kadhannaan deeggarsi yaadaan waan hundumaan bira dhaabbachuun in barbaachisa wanna ta'eedhaa fi namoonni miidiyaa kana hordofan sagantaa kanallee karaa garaagaraatiin miidiyaa qofaan hordofuu qofatu hin ta'in qaamaanis iddoo kanatti dhufanii gaaffiiwwan gurguddaa qaban ba'aa gurguddaa qaban qabatanii iddoo kanatti argamanii waaqayyoo dhugumaan isaaniin gargaara. Dhukkubii guddaan hin jiru, gaaffii guddaan hin jiru. Fuula waaqayyoo duratti isaa qabatamaadhaan baqu, isaa qabatamaadhaan dhalootarraa deemuu ija keenyaan argine wanna ta'eef affeerraa isinii gochuu barbaanna jechuudha. Namoonni miidiyaa kana fageenya irra teessanii hordoftan achis taa'amanaa yeroo namni waaqayyoo karaa miidiyaa isiniif kadhatan hin fayyitu. Iddoo kana immoo yoo dhuftan caalmaatti hojii waaqayyoo miidiyaa dudduuba
miidiyaatti ba'uu hin dandeenye baay'ee isa dudduubatti ceefu baay'ee isaa hin argitu harki waaqayyoo qabatamaadhaan isin hin gargaara kan jedhu ergaa koo dabarsuu barbaadeetanii egaa miidiyaan tokko miidiyaa ta'e itti fufuudhaaf keessumaa immoo inni hojii waaqayyoo hojjetu akkasii kun karaa hundumaan bira dhaabbachuu namoonnis carraa argannee marsaa kana argamne karaa hundumaan bira dhaabbachuun gaafa sagantaa kana dhufnu qofa osoo hin ta'in gara mana keenyatti illee yeroo deebinu amma humna keenya mana keenya jireenya keenyaaf akkuma kadhan TV'n waaqayyoo biyya kanattiin saba kanatti gargaaruudhaaf nama waaqayyoo dibeenuu kaase kun jabaatee caaleetti fufuudhaaf bira dhaabbachuu kadhachuu deeggaruutu nurraa barbaadama kan jedhuun qaba waaqayyoo sana eebbisu tajaajiltoota iddoo kana keessa jiraniif saba marsaa kan argamanis waaqayyo karaa isaaniitti bara isaanii wajjin ta'u isaan eebbisuun jedhaa galatooma. Eebbifamaa ulfaadha waaqayyo bara keessan eebbisu. Maqaan koo Masqalee Nagaraan jedhama Najjoo ganda duwwaa sadii irraan dhufee wanti baay'ee lafa kanatti na ajaa'ibsiisu akki unitti televezyiinii irraa ilaalle foddaa televezyiinii irraa ilaalleef akka unasitti ilaalle tokko miti ofii makoorraa yoon ka'ellee abbaan manaa koo waggaa 21 asmiidhaan baay'ee rakkate gorduuba ciisaa gola ciisaa ol ba'aa gabbaa ishee oksiijinii fi finyaanitti afuufan kana qabatee deema halkan boqonnaa hin qabnu guyyaa boqonnaa hin qabnu olii gad deemaa bulla halkanii jimaata galgala yeroo dhufnee iddoo kana seennee kadhati jalqabamee ala baanee akka maalli kee deemuu gaafadhu anoo yeroo maraajiin kadhachuutti ka'anii na shaachisee nan fayyee anoo fayyeera naan jedhee waaqayyo anaafiyyuu wanta guddaa hojjete jechuudha nu warri dhufnee waan baay'ee argineerra afuurattis foonittis fayyineerra warri lafa fagoo jiraatanii ofuma horii isaanii mana qorichaatti dhukkuba adda addaan rukutamanii rakkatanii iddoo kana yoo dhufan lafa kana yoo dhufan foonittis afuurattis eebbifamanii galuun jedhanan kadhatas iddoo baay'ee dhanneerra argineerra garuu anatti addanatti ta'ee mana kana isa dhufne immoo simannaan tajaajilli nuuf godhame ilaalchi nuuf godhame waan addaadha waaqayyo lafa kana mana kana saba mana kana keessa jiru eebbisuun jedha amma dandeenyu amma waaqayyo nu gargaare raajii kana bira mana kana bira yoo dhaabbanne bu'aa keenyaadha fayyina keenyaadha eebba keenyaadha utuu of hin qusatin mana yaalaattu meeqaaf meeqa baamna kan fayyinatti hin argan kan milkaa'umsatti hin argan garuu mana waaqayyootti yoo dadhabne milkaa'umsa eebba qabna waan ta'eef kanan siniin jedhu sabni addanartanis warri karaa foddaa televezyiinii as dhaggeeffattanis utuu gara iddoo kanaa dhuftanii ba'aa seexanni sinirra kaa'e ba'aa biyyi lafaa sinirra kaa'e iddoo kanatti gattanii galtu iddoo kanatti irraanfattanii galtuun jedhaa yeroo mana teenye ilaallu akkas nutti hin fakkaanne baay'ee karoorsaa turre garuu isa kanaa keessuma keenya deemi jiru jennaan kunnee dhufne jechuudha nuyi gara lafa kanaallee hin beennu iyyaafataama gara nama ja'aa taane ol ijaarree dhufne waaqayyo lafa kan mana kana raajii kan waaqayyo isaan eebbisuun jedhaa edda gaafa dhufneeti utuu hin dadhabin utuu namni tokko dabaree harkaan fuudhin al tokko nan nuffee utuu hin jedhin dhaabatanii nu tajaajilaniiru waaqayyo mana isaanii jireenya isaanii bara isaanii dhala isaanii eebbisuun jedhaan waaqayyo bara keessan eebbisu ulfaadhaa. Maqaan koo Yoosef Garmoosaan jedhama. Magaalaa Najjoo ganda duwwaa lamarraan dhufe. Iskiriinitti kan hin argee dhufeanii namicha onneen isaa dhukkubu tokko ijoollee isaa dhossee haadha manaa isaa dhossee nama xalaa barreeffatee dhufe addana irratti dhufee fayyee gaafa namichi sun dhugaa ba'u ima nan bu'aa danda'ee qabachuu danda'u. Ija koon iskiriirratti argee raadheen nan naqa deeman dhufe. Isaan gaafa iskiriirratti argee garuu asitti killaa waldaa kanaatti tuun seeniin balbala duratti simannaa amantooti waldaa kun qabaniidhaan waan gurguddaan arge. Isaanis haadhi tokko miilli koo hin hojjetu harki koo hin deemu jettee yaadattu yoo ta'e kaleessa dhugaa baadhetti miilla dhiqadhee mana kaddee biyya miilli koos harki koos hin hiikamee jettee kun hojii waaqayyo keessaa isa guddaadha. Miilla dhiqannaa kana irratti wanta ani baay'ee taajjabsiifadhu tokko ariyaa abbaa keenyaa kan ta'anii yommuu isaan gadi jedhanii miilla dhiqanii baay'een qaaneeffadhean garuu isaan utuu qaaneeffatiin nama mucaa isaaniitti ooluuf miilla dhiqanii ana nama guddaadhaa gadi hin jedhu utuu hin jedhin miilla dhiqanii nu kabajanii iddoo nuuf kennanii natti dhaga'ame. Wanta ani guddaa tokko baay'ee dubbadhu namooti iskiriinirraa ilaalaa jirtanis ta'e namooti addana keessa jirtanis ta'e warri waaqayyo agartuu keessan banee harki waaqayyo ulfinaan lafa kanarra jira. Baay'ee
baay'een argeen harka Waaqayyoo lafa kanarra jiru namni amma kadhatamee fi amma ba'ee dhufe namichi kaleessa obbolee abbaatti nu oolu kaleessa dhufe dhugaa ba'ee bara 1963 kaasee kintaarotiin irra jiraa jedha garuu kaleessa namni Waaqayyoo itti bu'ee kadhatee fi gadi ba'ee ofirraa dhabe dhukkubi kaleessa lafa kanatti hiikamaa jiru ija koon argaa jiru waggaa 44 waggaa 38 waggaa 30 waggaa 28 baay'een taayitaa jabsiifadheen dhaloota baay'eetu immoo lafa harki Waaqayyoo kan hin agarre kanaaf dhukkubni guddaan hin jiru gooftaa guddaa jira gooftaa guddaan inni Waaqa uume lafa uume lafa kanarra jira obboleessa keenya kanaa wajjin hin jira kanaaf kottaa bakkee kan jirtan ala kan jirtan keessa kan jirtan siilkiin tiifi aanduuf gaadirraa banaadha yeroo hundumaa yoo daawwaltan argachuu dandeessu bukkee dhaabadhaa nama mul'ata qabu nama ayyaana qabu nama Waaqayyoo gabbiyoo wajjiniin deemaa jiru kan akkuma kaleessa dheengadda kakuu faa keessatti Museen harka isaa qabanii utubaa deemaa turan kottaa obboleessa keenya tumsaan jedhaan namooti bakkee kan jirtan kaleessa dheengadda sabni kun humna qaban turan aboo qaban turan ayyaana qaban turan garuu Musee nama harka isaa irra ayyaanni jiru utubanii ittiin ce'an galaana diimaa ammas kottaa dhalooti hafayyu dhalooti hace'u tiiviin kun na guddatu tiivii kana bukkee dhaabadhaa harki Waaqayyoo mana kana keessa jiraan jedhaan kan biraan kan hin dubbadhu namoota amma inni amma fayyan an baay'een taasifadhee waldaa garaagaraa deemee argeeraan haadhi kaleessa dhugaa baatee obbolaa ishee dhuffattee haadha ishee dhuffattee mana qorichaatti dookteerii bichaatti isa yoo adda baaftee kan hin himan gara kuteenyaan anoo waan tokko hin sodaadhu jettee dhukkuma kaasherii nama sodaatu irraa dhuftee lafa kanatti nama Waaqayyootti himattee namni Waaqayyoo kadhatee fi fayyite nan garabsiifadhe amantii goosiin agarreen humna guddaa harki Waaqayyoo lafa kana jiru akka ajaa'ibaatti hin argeen kanaaf namooti bakkeera jirtan dhukkubsataa kan manaa qabdan isin dhukkubaa kan jirtan tiivii kana ilaalaa kan jirtan kottaa harki Waaqayyoo jira isa iskiriin argee dhufee ija koon argeera ayyaanni Waaqayyoo lafa kanarra jira kottaa itti fayyadamaa jiraan Waaqayyoo keessanii eebbisu ulfaadha.